Dhaggeeffattoota keenya amma lafti manca'eeraa oduu isin dhageessisna. Sila guyyaa wal dorgommiin kubbaa miilaa baddaa bunaa fi Morowaa irratti raawwatame. Wal dorgommiin kubbaa miilaa garee caatii fi garee shiishaa irraa adeemsifameera. Garee caatii irraa lawuzii sukkaara naanna'ee yommuu ta'u, garee shiishaa irraa gaastarii mo'assalii fi qafashaa hiriirsiseera. Taphataan beekamaan garee shiishaa obbo Buriin akka jedhanitti anoo lafuun rakkoo samii keessa baasuun tapha koo sirriitti raawwadheera jedhan. Bifuma wal fakkaatuun taphataan garee kubbaa miilaa caatii obbo Lawuziin akka jedhanitti caatii maggaaggaa keessa na kaawwachuun ala ana itti nyaattan haala gaariin mirqaanaa fiduun tapha koo taasisee jedhan. Dabalataanis leenjisaa fi itti gaafatamaan garichaa obbo Caatiin akka jedhanitti yeroo na nyaattanis an isin ho'isuu fi ashaqsiisee afaan isin bansiisee hudduu keessan isin bansiisee mataa isin bahuun waan hin fakkaanne isinitti fakkeessuun isin maraacheera jedhan. Gabaasa qindaaheef obbo Buufaa Buufaa magaalaa hin beekamne irraa.